Sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Amajji soddoma bara 2015 akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee qeerroo. Qophiin tamsaasa sagalee qeerroo kunoo eegalee jira. Qophii keenya har'aa keessatti jalqaba oduu isinii dhiyeessina. Ittaansuudhaan qophii addaa qabsoon Oromummaan eegalamte Oromummaan galii geessi jedhu barruu barreessaarraa fudhannee kutaa tokkoffaa isinii dhiyeessina. Gabaasa haala diddaa Oromoon geggeessaa jiru kan ona Jimmaa Horroos qabna. Walleewwan warraaqsaa qabnutti bohaaraa akka nu waliin turtan isin afeerra kan isin waliin turu Anurjii Sabaati. Hangafoota oduu magaalotni naannawaa Finfinnee jala jiran tajaajilawwan hawaasaadhaan rakkoo hamaan mudachaa jira. Filannoo bara 2015 kana waliin wal qabachuun Oromiyaa keessatti hidhaan daran hammaataa ta'e. Miseensotni koree giddu galeessaa Oppiidiyoo dhaaba maxxantuu Oppiidiyoo jabeessuudhaaf gara biyyoottan garaagaraatti bobba'uun isaanii beekame. Naannoo uummattoota kibbaatti uummatni Sidaamaa gibira wayyaanee dhorkate. Babal'ooma oduuf jaal tokkicha murteessaa. Mootummaan abbaa irree wayyaanee magaalota naannoo Finfinnee maaster pilaaniidhaan federaal jala galchuuf kaayeffatee wayita ka'utti diddaan uummata Oromoo jabaan mudachuun ni yaadatama. Mootummaan wayyaanee ETV fi miidiyaalee qabu maraan dhimma bahuudhaan rakkoowwan misoomaa furuuf maaster pilaaniin barbaachisaa akka ta'e olola gaggeessaa ture. Wayita ammaa kana dhugoomsuudhaaf tajaajilawwan hawaasaa kanneen akka bishaanii fi ibsaa magaalota naannoo Finfinnee keessatti hedduu hammaataa ta'ee jira. Kunis rakkoowwan kanaan uummatni dirqamee federaal jala galuu akka filatuu fi rakkoowwan kana furuufis maaster pilaaniin murteessaa akka ta'e diinni mirkaneeffachuuf ta'uu saaxilamee jira. Uummatni magaalaa naannoo Finfinnee keessa jiraatan marti tajaajilawwan hawaasaa armaan dura argattanii amma rakkachaa jirtan kun shira diinaa ta'uu hubachuudhaan diddaa jabeessuun akka mootummaa dura dhaabbattan waamicha dabarsina. Filannoo dharaa bara baraan gaggeeffamaa jiru milkeessuuf mootummaa wayyaanee uummata hidhaa fi ajjeesaa turuun isaa ni yaadatama. Paartiiwwan mormitootaa ofii bixxiluu irraan darbee kanneen dhuguma gama filannoodhaan mootummaa kana aangoo irraa buusuun danda'ama jedhanii amanan hidhaa fi doorsisaa turte ammas itti jirti. Oromiyaa keessatti haalli kun hammaataa kan ta'e kaardii filannoo fudhachuu kanneen didan wayyaaneen mana hidhaatti guuraa jirti. Haala kanaanis magaalaa Amboo keessa dargaggoo Asraat Waaqjiraa, dargaggoo Abbush Zammana, shamarree Obsee Jibaat kolleejjii teeknikaa fi ogummaa keessaa kan hiite yommuu ta'u magaalaa Harar keessas dargaggoo Roobaa Abdul Qadir Awwadaay keessa maanguddoo Ibrahim Sheikh Muhammad jedhaman filannoo baranaa akka hin milkoofneef hojjetaa jirtu jechuudhaan mana hidhaatti ukkaamsitee jirti. Mootummaan wayyaanee gochaa farrummaa kamuu gaggeessus diddaa hammaataan daran jabaatee akka itti fufu hooggansi qeerroo bakkeewwan lameenii addeessee jira. Dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoo dhaaba qabsoodhaan Oromoof wareegama kaffalee as ga'e osoo hin taane dhaaba maxxantuu TPLF ta'uudhaan waggoota 24 guutuu tajaajilaa turuun isaa ni beekama. Yeroo ammaa kanatti keessa Oppiidiyoo keessaa rakkoo dhalateen koree gidduu galeessa dhaabichaa irraa kaasee hanga caasaa gandaatti wal amantummaa dhabiinsi guddaan mudatee jira. Rakkoo keessoo kana furuuf EPRDF gargaarsa uummata Oromoo fi biyyoottan alagaa irraa kadhaa maallaqaa barbaaddi. Kana milkeessuudhaafis koreewwan giddu galeessa Oppiidiyoo kanneen ta'an 4 gara biyyoottan garaagaraatti ergitee jirti. Haala kanaanis jila Abbaa Duulaan hoogganamu gara kaaba Ameerikaatti, jila Abdulaziz Muhammadiin hoogganamu gara Awustiraaliyaatti, jila dhaabaa dabaleen hoogganamu gara Noorweey fi biyyoottan Awurooppaatti, jila Lammaa Magarsaan hoogganamu gara dhiyaa Afrikaa fi biyyoottan Afrikaa keessatti ergitee jirti. Uummatni Oromoo biyyoottan miseensonni Oppiidiyoo kunneen ergama diinaa fudhachuun socho'an kana keessa jiraatanis hiriira mormii fi diddaadhaan akka simattan sagaleen qeerroo waamicha isaa cimsee dabarsa. Uummatni Sidaamaa yeroodhaa gara yerootti gaaffii abbaa biyyummaa kaasaa turuun isaa ni yaadatama. Haala kana keessattis diddaawwan garaagaraa dhageessaa tureera. Yeroo ammaa kanas haala kana daran jabeessuudhaan daldaltoonni magaalaa hawaasaa keessaa gibira hin kaffallu jechuudhaan gibira dhorkatanii jiran. Wayyaaneenis amala barte uummata doorsisuu itti fuftee jirti. Daldalaan Zalaalam Baarkeessoo jedhamus gibira uummatni akka hin kaffalle situ godha jedhamuun mana hidhaatti ukkaamsamee jira. Oduun keenya har'aas kanuma. Qophii keenyaafan waliin turtii gaarii. Qabsoon Oromummaan eegalamte Oromummaan galii ni geessi. Barruu barreessaarraa fudhatame.
Qabsoo Oromoo yeroo dheeraaf gaggeeffamaa jirutti xumura gochuu hanqachuun waggoota qabsoon Oromootti gaggeeffamaa ture keessa waan hawwine dhabne waan ofiif hin hawwine nu mudachaa jiraachuu irraa uummata maali abaarsa qabnaayii akka ofiin jedhu taasisee jira. Qabsoon dheerachuu isaaf sababa diinaarra kan ofii keenyaa ta'uu hundatu irratti walii gala. Rakkoo jiru waliin jiraachuun yookiin waan har'a ta'aa jiru kana yeroo isaatti qorichatti barbaachuun kebaabsaa deemuun dheerachuu qabsoo kanaaf sababa hangafaati. Siyaasa keessatti waan hunda kan caalu waan nama mudatu irraa barachuudha. Humni waan isa mudatuu fi quunnamu irraa baratee jabina isaa itti fufaa dadhabina isaa hin sirreeffatiin eessallee hin ga'u. Dhukkuba wal fakkaataan dhiibamaa jiraata. Dhukkuba kana oduma beektanii maaliif waliin jiraattan? Kan jedhu gaaffii dhaloota har'aa ta'us bara 2011 walakkaa kaasee hundeessitoonni qabsoo Oromoo ifatti walitti himuu fi rakkoo uumameef itti gaafatamummaa fudhachuu eegalee badii uumameen gaabbuuf sirreessuuf waadaa ofii seenuun kunoo har'a waamicha biyya keessaa fi alaa isaaniif dhiyaateef deebii laachuu eegaluu ifatti arguun keenya dhaloota mirga isaaf akka falmatuuf kakaasan galii isaa itti argisiisuuf murachuun isaanii uummata Oromoof gammachuudha. Qabsaa'onni fi hayyoonni Oromoo garaa diinatti jibbanii fi lammii ofiitti jibban adda baafachuu qaban. Diinni dantaa isaaf jedhee umurii isaa guutuu yoo nu jibbe lafarraa nu balleessuuf jedhe nutis umurii keenya guutuu isa jibbinee ofirraa qolachuu yoo dheerates dhaloota ittaanutti dabarsina. Kan dhiiga ofii garuu akkas ta'uu hin danda'u. Shira diinaa wal dura nu dhaabdee wal galaafannu yookiin kaayyoo diinaa milkeessuuf lammii kan miidhu irratti tarkaanfiin jiru akkuma jirutti ta'e. Lammiin ofii amma waawwatutti diina waliin dhaabbata. Isa booda mana isaatti yookiin obbolaa isaatti deebi'a. Gama biroon ammoo waan fedhe dhalatu diina waliin daboo akkaataatti wal waammatan gonkumaan jiraatu. Obboleessa ofii waliin garuu gaafa guyyaa nammaatti daboo wal kadhachuu ni nafu. Kadhachuu qofa odoo hin taane dirqaman waliif dhaabbachuu ni nafu. Kana malees tooftaan diinaa waggoota 150 oliif nu diigaa jiraat akkuma uumamaattu akka namoota waggaa 150 duraatti yaaduun yookiin gowwoomuun uumamaan ala ta'uutti fudhatanii diina nutti baay'achaa jiru yoo xiqqaate gamtaadhaan waliin dhaabbachuun irraa eegama. Kanaaf amma kan nu barbaachisu sababa miidhama keenya sanaaf ragaa waliin keewwanne uummata keenya salphina keessaa baasuun abshaalummaaf fira gammachiisu diina ammoo caalaatti hollataa akka jiraatu kan taasisudha. Kutaa lammaffaa qophii ittaanu keessatti isin dhiyeessina. Qabsoon Oromummaan eegalamte Oromummaan galii dhaqqabdi. Horaa bulaa. Dhaggeeffattoota keenya diddaa hawaasni Oromoo ona Jimmaa Horroo geggeessaa jiru ilaalchisee gabaasa jiru jiraataa naannoo kanaarraa kan fudhanne kanatti aanee isiniif dhiyaataa ordofaa. Jabata was Jabet